Sira miidiyaan koomishini naamusa farra malaamaltummaa damee kibba Oromiyaa hojii gaggeessaa damee kibba Oromiyaa kan ta'an obbo Duubaa Qulee wajjin marsaa lammaffaa taasisu amma jalqaba. Nu daawwadhaa nu waliin tura. Baga nagaan yeroo marsaa lammaffaadhaaf walitti deebine yookiin baga nagaan nu dhuftan gara Kunstiraa miidiyaa maqaa dhaggeeffattootaa fi daawwattootaa Kunstiraa miidiyaatiin mee odeeffannee turre dhimmoota sosochii guyyaa farra malaamaltummaa kan jedhu mee guyyaa farra malaamaltummaa kun maali? Guyyaa farra malaamaltummaa addunyaa yookaan International Anti-Corruption Day. Barbaachisummaan sosochii guyyaa farra malaamaltummaa kunoo maalidha? Sosochiin kun barbaachisummaa isaa qaamni qabsoo farra malaamaltummaa keessatti hirmaatu qabsicha OEC akka qabbaneessuuf yookaan siizinaal akka godhuuf otoo hin taane qabsichi malaamaltummaan dhaabbiin biyya sirnas olaantummaa seeraas kan diigu ta'uu isaa hubatee yeroo kamiyyuu kan qabsaa'u ta'ee yeroo guyyaa farra malaamaltummaa yookaan sadaasa kana keessatti bara konvenshiiniin yookaan biyyoota addunyaa walii galanii malaamaltummaa irratti gamtaan duulla waliin duulla jedhanitti qabsicha cimsuuf tooftaa qabsoo jijjiirsisuuf aga danda'amutti kanaaf sosochiin kun barbaachisuuf jechuudha. Sosochiin kun guyyaa farra malaamaltummaa addunyaa jedhama. Guyyaa kanaan dura guyyaan kun December 9, 2003 akka lakkoofsa warra Awuroopaanotaatiin akka kennatti immoo sadaasa 30 bara 1999 waggaa irraa 22 dura jechuudha. Kanaan dura qabsoo farra malaamaltummaa akka addunyaatti gaggeeffamaa ture. Addunyaan yookaan biyyoota addunyaa kophaa kophaatti sirna seeraa gara garaa malaamaltummaa ittisuuf hojimaata dhabamsiisuuf kan taasisan ture, faffaca'aa ture. Konvenshinii yookaan sanada dhaabbata qabsoo kana qindeessuun qaban ture. Yaa'ii bara amma sitti meekanaa olitti qabame kanarratti biyya Meeksikoo magaalaa Meeriidaa keessatti qindeessummaa dhaabbata barreessaa mootummoota gamtoomaniitiin mootummoota gamtoomanii wal ga'anii konvenshinii raggaassan. Konvenshiniin kun kanaan dura qabsoon hin jiru jechuu miti. United Nations Office on Drugs and Human Trafficking so on konvenshinii yookaan dokumentii garaagaraa keessatti faffaca'ee waa'ee qabsoo farra malaamaltummaa ture jira. Guyyaa kanatti immoo walitti deebi'anii konvenshinii tokko United Nations Convention Against Corruption konvenshinii qabsoo farra malaamaltummaa mootummoota gamtoomanii jedhamu waliin raggaassan. Hunda hammatee jira. Haala kamiin qabsaa'ama, haala kamiin saaxilamuu danda'ama, haala kamiin immoo qabeenya bu'aa yakka malaamaltummaa ta'e daangaa biyyootaa ce'ee deemuu danda'u. Deebisanii biyyatti irraa fudhatamee deebisuu hin danda'amu kan jiru yaadama malaamaltootaa fi dachee mijataa hin uumnu. Malaamaltootaaf dachee mijataan addunyaa irratti uumamuu hin qabaattu. Qabeenyi malaamaltummaan saamame bakka kamittuu mandheeffatee hafuu hin qabaatu jedhamu walitti deebi'anii konvenshinii kana waliin mallatteessanii raggaasisanii jechuudha. Itoophiyaanis qaama raggaasise kana keessa jirti. Akka biyyaatti deebitee labsii lakka 544 konvenshinii bara 1999 keessa baheetiin raggaasiste jechuudha. Labsii kana yoo raggaasissu nuus qabsoo keessa gahee qabna. Haala kamiinuu malaamaltootaaf Itoophiyaa mijataa hin uumnu. Malaamaltootaaf immoo hafuura konvenshinii kanaati. Yakki malaamaltummaa raawwatame biyya biraarraa dhufe Itoophiyaa keessatti hin mandheeffamu. Itoophiyaa keessatti raawwatame immoo biyya biraalletti bahee miliquu hin danda'u waan jedhuun konvenshinii kana raggaasiste. Kana yaadachuuf guyyaan konvenshinii kun itti ragga'e guyyaan kun maal jedhaa? International Anti-Corruption Day. Guyyaa kana maaltu hojjetama? Hin kabajama doon taane. Maaltu hojjetama? Hin kabajama moo maal uummata? Maan kabajan? Malaamaltummaa kabajan moo? Malaamaltoota kabajan moo? Miidhamtoota malaamaltummaa kabajan wanti kabajan hin jirtu. Kabaja yoonni jedhamu kuni waan arrabaaf waan baratanii gulatti hirkatee deemamaa jiru malee kabaja guyyaa farra malaamaltummaa hin jedhu konvenshinii. Konvenshinii ka jedhu United Nations according to take appropriate measures
decides that international in order to create awareness of corruptions and the role of the convention in combating and fighting corruptions, the December 9 is designated as International Anti-Corruption Day. Sosochiisa agarsiisa jechuudha. Guyyaa kanatti kan murteessine hirmaattonni yaa'ii kana kan murteessine guyyaa kanatti waa'ee malaammaltummaa hubannoo maani miidhaa inni biyyarra fidu, miidhaa inni uummatarra fidu, miidhaa inni olaantummaa seeraa dhabamsiisuurra fidu, diigamsa inni fidu, eenyuun akka raawwatamu, eenyu akka itti qabsaa'uu danda'u, gahee eenyu akka qabu hubachiisu. Inni biraa konvenshinii kana keessa yaadama garaagaraa jira. Biyyoonni miseensa ta'an seerota garaagaraa, seera deemsaa, seera bu'uuraa kan ittiin yakki malaammaltummaa maal akka ta'e tumu akka tumatan hin qajeelchaa. Guyyaa kanatti immoo tarkaanfilee qabatama malaammaltummaa babal'ina malaammaltummaa biyyoota san keessa jiran jidduu galeessa kan godhateen qabsoo gaggeessaa kan jedhu. Fakkeenya qabatama yoo deebisu jennu bara baraan moottoo qaba. Moottoon hin jijjiiramu. Bara kana fakkeenyaa moottoon akka Itoophiyaattis akka Oromiyaatti ittiin sosochii kana ho'isaa jirru dhaloota dadammaqsaa jirru hubannoo uumaa jirru dhaloota safuun kenna tajaajilaa immoo hojimaataan jedha. Kana jechuun ergaa safuun maan ta'e kenni tajaajilaa kenna maan ta'e fayyaa akka hin taane hubachuun barbaachisa. Waa'ee malaammaltummaatiif waa'ee safuu kana yoo walitti finnu waa'ee kenna tajaajilaatiif hojimaataa yoo walitti finnu malaammaltummaa kontekstii yookaan yaada malaammaltummaa kana keessatti safuun kenna fayyaa akka hin taane dhibamaa akka jiru miidhamaa akka jiru kenni tajaajilaa kenna hir'ataa akka jiru hawaasa gammachiisaa akka hin jirre yaaduun barbaachisaadha. Kanaaf barreeffama kanarra qophaa'ee moottoo kanaatiin dhaloota safuun kenna tajaajilaa immoo hojimaataan kan jedhuutiin dhaloota dadammaqsaa jira sadarkaa adda addaatti jechuudha. Mee sosochiin guyyaa farra malaammaltummaa kun kabajuun maaliif barbaachise? Akka biyyaattis ta'e, akka Itoophiyaatti, akka Oromiyaattis ta'e, akka damee keessaniitti maaliif kabajuun barbaachise? Sosochiin kun bu'aa guddaa irraa eegama. Addunyaan guyyaa kanatti malaammaltootaaf dachee addunyaa mijataa hin taane uumuu kan itti dandeenyu, kan itti walii galle, rakkoo yeroo dheeraa kan itti hiikanne jedhee biyyoota addunyaatti walii galanii lafa kaa'atan. Biyyoota harka guddaan jechuudha. Kanaaf guyyaa kana bu'aa maan qaba kan jedhuu fi hubannootu babal'ata. Miidiyaa akka keessanii kanaan dabalatee hojiin odeeffannoo kennuu saaxiluu ga'ee miidiyaa adda addaati. Miidiyaan hubannoon hawaasa bira gahaa tokko odeeffannoo argata. Lammaffaa hubannoo argata. Hubannoo maan irratti malaammaltummaan eenyu raawwatama? Malaammaltummaan eenyu miidhaa? Miidhamaan malaammaltummaa eenyu kan jedhu qaba. Gama biraatiin qaamoleen malaammalan fayyaa akka hin taane ni amana. 100%. Kan karaa malaammala karaa dabaatiin karaa cubbuutiin qabeenya kana horate boqonnaan argatu. Boqonnaa dhaba qofa osoo hin taane hawaasi duraan shakkii keessa taa'ee saaxiluun ana miidhinnaa waan kana dubbachuun ana irratti miidhaa qabaatinnaa kan jedhu onnee argata. Gaafa onnee argate immoo hin saaxila. Yoo saaxile immoo gaafatamummaa jira. Gaafatamummaan jiru osoo mana sirreessaa galuu maali qofa osoo hin taane yookaan seeraan dura qulqullaa'ee adabbii keessa adabbii maallaqaa hidhaatti dhufuu osoo hin taane qabeenyi bu'aa yakkaa ta'e hin dhaalamu. Kan sodaa keessa jiru sodaa keessaa baay'ee onnee argata. Hin cimsaa jechuudha. Mobilaayiz ta'a onnee argata. Hin saaxila. Dhalooti immoo waan kana laalu dhugumatti malaammaltootaa fi dacheen teenya mijataa miti. Carraa hannaan horatanii gaafatamummaa seeraa jalaa bahuun hin diqqata waan jedhutti. Abdii kana dhalootaatti horaa jechuudha. Sosochiin guyyaa farra malaammaltummaa kun eessaaf akkamitti kabajama? Sosochiin kun eessatti kan jedhu caasaalee mootummaa gandaa kaasee manneen hojii gandaa kaasee hanga sadarkaa dameetti jiran jidduu kan aanaaleen jiranii magaalonni godinaaleen jiranii manneen hojii jiranii sadarkaa manneen hojiitti marii paanalii kenna beekamtii namoota naamusaan dhalootaaf fakkeenyummaa ta'an jechaan dubbiin osoo hin taane gochaan yoo jennu fakkeenyaaf itti gaafatamummaa itti kenname namni na argee
namni argine jedhanii as buutuu achi buusuu adoon taane haqummaan hojjetanii dhugummaan ka argisiisan fakkeenya kan ta'an tokko. Hawaasa keessallee dabalata mana hojiitii alabaa hawaasa keessatti fakkeenya qabeenya namarraa bade akka badiin nyaatamu safuu Oromoo keessatti badiin namaan baddii jedhama. Waan lafaa fuute waan namarraa bade abbaa malee abbaan karaa irratti waan qabeenya isaan gatu waan lafa argatte namaan barbaadde. Namoota qabeenya akkanaa lafaa fuudhanii maallaqa ta'u waan garaagaraa ta'u fuudhanii abbaa itti barbaadanii abbaan gahanii fakkeenyummaa dhalootaa ta'aniiranii jechuudha. Amanamaa ta'a. Awwaa lafaa fuudhee namaa kenna doon taane kennee jira fakkeenya moodel. Waan safuun kenna nu dirqisiisu nu barsiisu safuun uumaarraa fudhanne sun nutti himu akka ittiin jiraannu qajeelchusan qajeela saniin jiraatee jira fakkeenyaaf dhalootaa fakkeenya taatee jirta. Nama akkanaa namoota namuusaaf safuu qaban hawaasa keessatti akka babal'atanuuf gochaa kana jajjabeessuuf kenni beekamtii haga humni damee haa ta'u humni mana hojiitti adda addaa eeyyamuutti kan taasifamu ta'a. Gama biraatiin kenna tajaajilaatiin mana hojiirraa wanni eegamu guddaan kenna tajaajilaati. Kenna tajaajilaa kana keessatti haqummaan maamila donkomachiis fakkeenyummaa ta'uun saatii donqisaasin gaa'umsaan beekumsaan naamuusaan hawaasa warra tajaajilaniif akkaataa manneen hojiitiin manneen hojii sadarkaan jiran gandaa kaase aanaa manneen hojii adda addaa akka cinaa sirna gabaasa karooraatiin jiran hospitaalota kolleejjota hunda keessatti manneen amala sirreessaa hunda keessatti namoota fakkeen sektara san keessatti ta'e beekamtii waraqaa kaasee maallaqa illee ta'uu danda'a. Hanga humni yookaan carraa barnootaa illee ta'uu danda'a beekamtii akka kennan kana kanaan taasifama. Wanni kuni manneen barnootaas dabalata. Manneen barnootaa jechuun bakka dhalooti imaanaa borii fudhachuu fi dirree shaakalaatti jiru jechuu dandeenya. Barumsarra jiranii guddachaa jiranii qorqalbii qaamaanis qalbiinis guddachaa deemanii bor immoo bakka ati jirtu bakka an jiru kana taa'anii imaanaa fudhatanii waan dhalootaa ta'u hojjechuuf in dhufu. Gaafasitti immoo yoo guddisa isaanii akka sirna gadaa keessatti sirna gadaa yoo jedhu sirna gadaa keessatti namni waan waliigalaa ta'a waan hawaasaa ta'a qofa dirqama jiraachuu qabu. Mirga dhuunfaan jiraachuu hin qabu. Safuu duudhaa Oromoo keessatti ani akka barbaadetti dubbadhaa akka barbaadetti uffadhaa akka barbaadetti waan barbaade raawwadha hin jiru. Mirga dhuunfaa wanni jedhamu hin jirtu. Mirga garee san eeganii sirna dhalootaatti guddisan. Sirna guddisa dhalootaati. Dhaloota nama tokkoo miti. Haa walii galaati. Kana keessa yoo guddataa dhufe immoo waa'ee namuusaa dhaggaa yoo dhufe amma waa'ee sirna gadaa safuun manneen barnootaa barsiifamaa jira. Qabatamatti gaafa waan kana hubataa dhufe qorqalbii isaa qaama isaatiin guddataa dhufa. Gochaan kun hamaa osoo jedhee namni biraa ittiin himin ufuun keessa isaa waan jiruuf keessa isaa waan qajeelchuuf ufumaaf qajeelcha. Kanaaf manneen barnootaa keessatti bifa gaaffiif deebiitiin dorgaa dorgeetiin marii paanaaliitiin kolleejjota keessa marii paanaaliitiin sirni sosochii hubannaa uumuu international anti corruption day guyyaa farra malaammaltummaa ka akka biyyaatti yeroo akka addunyaa yeroo 22ffaarra jirra akka biyyaatti yeroo 21ffaa akka naannoo keenyaatti Oromiyaatti immoo yeroo 20ffaa irra jirru. Kanaaf sochii kana taasisuudhaan hubannoo keenya bal'isaa jirra muuxannoos fudhachaa jirra. Dhaqqabummaa isaas guddisaa jirra. Manneen barnootaa, kolleejjota, manneen hojii qabu. Dhumarratti immoo wal qorannoo eessatti harcaatii uumame, maaliif harcaatii uumame waan jedhu of eeggannoon deemaa jira. Kan ammoo milkeessuu fi orientation yookaan ibsa gabaabaa sosochiin guyyaa farra malaammaltummaa bara kanaa maaliin diraamaa ta'u, marii paanaalii haa ta'u, gaaffiif deebii haa ta'u, manneen barnootaatti, kolleejjota keessatti haa ta'u, akkamitti deemuu qaba? Mana barumsaa tokkoffaa keessatti gaaffilee dhaloota san madaaluu danda'u. Mana barumsaa sadarkaa lammaffaa keessatti gaaffilee dhaloota san madaalu. Magaalota sadan jedhe amma gurguddoo naannoon bulan Bulee Horaa, Mooyyalee fi Shaakkisoo dabalatee manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa sadarkaa mana barumsaatti gaaffiif deebii geessanii dorgomtoota top 3 ta'an top warra dura bahan filachuudhaan walitti deebisanii sadarkaa magaalaatti dorgommii geessa kenna beekamtii badhaasiin kennamaaf jechuudha. Kun waan salphaa miti. Hunda bira ga'uuf hin deemna. Xiyyeeffannaan hooggansaa immoo yoo jiraate bakka nu ga'uuf karoorfannee oliilee deemamuu hin danda'a jechuudha. Kan isinii darbaa jiru dhimmoota safuuf kanneen biroo irratti koomishinii naamusa farra malaammaltummaa damee kibba Oromiyaa waajjira isaa deemuudhaan egaa kunis jira miidiyaan adamsee kan bira ga'edha. Maarree egaa ammas turtiin keessan wajjin haa ta'uun immoo affeera keenya gamanaatiin. Sochiin
guyyaa farra malaamaltummaa kun garuu akka waliigalaatti bu'aa barbaadame buusuu irra sosochii guyyaa farra malaamaltummaa irraa bu'aa nuti eenyu hubannoon hawaasaa dabalama. Kan haqaaf yookaan qulqullummaan qabsaa'uu fi hojjetu onnee argata. In jabaata. Gaafatamummaan haalli qaamoleen qorannaa fi himannaa yakka malaamaltummaa harkaa qabanu sosochii kana keessatti galtee fudhachuudhaan sirna isaanii eeganii aantummaa fi amantummaan akkaataa kakatanii imaanaa fudhatan saniin gaaddisa ta'an san jechuun gaaddisa jechuun kiyya Oromoo waan jedhu cubbuu manaan baatan gaaddisaa galatanii gaaddisuunis katti dubbii qoranii buusan akka aadaa qoransan qofa otoo hin taane waajjiraalee mootummaa manneen hojii mootummaa jaarmalee uummataa dhaabbileen misooma mootummaa gaaddisa dubbiiti. Gaaddisa itti hojjettu. Gaaddisa kana keessa ta'etti immoo haqaan akka hojjetan in kakaasaa in dadammaqsaa waada kaleessa gaafa ogummaa isaanii harka galfatan san fi gaafa itti gaafatummaa isaanii dhufan kakatanii harkaan gaatan san akka isaaf haaromsanuu fi dhaabbatanii of ilaalanuuf qabsicha kan waloo taasisanii gahee malaamaltummaa ittisuu hojimaata badaa dhabamsiisuu abdii dhalootaaf yookaan biyyaaf ta'uu akka dandeessisan abdii guddaa qabna. Sochii kanaan bu'aan eenyu immoo gabaasa qofaa miti. Lakkoofsi faayidaa nuun qabu. Dhugumatti hubateera. Dhugumatti qabsaa'uu akka danda'u galtee akka fudhatanuu fi hoggansi hojjettoonni dhaabbilee misoomaa kan dhuunfaa sektoraalee dhuunfaa keessa jira hundi akkaataa itti galtee fudhachuu danda'an amantaa qabna. Warri qabsaa'an immoo onnatanii onnee isaanii kan duraan jirturra jabeessanii duratti deemuu akka danda'anus amantaa qabna. Bu'aa jennee eenna. Hubannoon miidiyaaleen immoo waltajjii uumamee alatti qaama waltajjii irratti hin hirmaannes bifa oduu odeeffannootiin tamsaasuutiin dhaloota biraan ergaa gahuudhaan dhalooti hubannoo waan kanarratti miidhaa isaa irratti malaamaltummaan maallaqa kennuu fudhachuu qofa kan jedhee yaadu jiran maallaqa kennuu fudhachuu qofaa miti. Older jedhanii wayaa gaawonii diimaa uffachuu maasters maani so'oon jedhanii of mul'isuun kun cutti sammuu isaanii keessatti yoo dhugumaan baratan barumsa dhugaati akka artistii kan turan Alii Birraa barumsa dhugaattuu bilisa nu baasaa kan jedhan ragaan barnoota sobaa bilisa nu baasu ragaa dhugaattuu bilisa nu baasa akka ta'e immoo hubatanii dhugumatti yoo hojjechaa jira ofirra akka deebi'u dhuunfannam jechuudha. Yoommoo fakkeenya ta'uu dadhabe fakkeenya ta'uu akka danda'utti bu'aan akkasii guyyaa sosochii farra malaamaltummaa addunyaa kanaatiin bu'aan akkasiin dhufa jennee amantaa qabna. Hundaa ol immoo malaamaltummaan hubannoo qofaan ittisamu ofirraa ka'anii fakkeenya ta'uu qaama raawwatee argamu itti gaafatamaa taasisu qabeenya bu'aa yakkaa dhaalchisu. Xixiqqaa tokko isinii kaasu manneen hojii mootummaa keessatti mindaa bakka lamaa sadii nyaachuun jira. Gituma isaan qabachuu fi waan garaagaraa ta'uun jira. Kun cutti yoo gaafa seera arge seeraan hin gaafatan. Seerri arguu baatus abaarsa isaaf hin ta'u. Dhala isaatiif hin ta'u. Abaarsa waan ta'eef nyaatee dhuman qabu jechuudha. Ittiin fufu jechuudha. Abaaramii jira jedhanii nama eebbisanu. Horii bulii jedhanii nama eebbisanii. Abaaramii hin cita hin bulu. Yaadamni uummata keessa jiru uummanni koomishinii naamusa farra malaamaltummaa jiraachuu isaa garuu akka waliigalaatti bu'aa barbaadame buusuu irratti yaadamni uummata keessa jiru faallaa ta'u dhimee akkamittiin xiinxaltan yaadama uummata keessa jiru bu'aan buusa koomishinichi yookiin immoo jiraachuu isaa beekaa uummanni kun gama keessaniin akka ilaaltan akkamitti ilaaltan? Jechuu kennan beekanii hojii kennas hin beeka hawaasa. Akkamitti jiraachuu kenna beekaa yookaan waan garaagaraa jira. Manni hojii mandeetii yookaan aangoo qaba. Nu amma qabeenya beeksisuu galmeessisuu gaafatti qabeenya beeksisuu galmeessisuu sirrummaa ragaa isaanii mirkaneessuu hin dandeenya. Dhugumatti amantaa uummata keessa jiru. Koomishiin namuusaa dubbii san qabate taanaan dhugaa numa baasa amantaa jedhu. Bira numa gahaa amantaa jedhu qabu. Anis amantaa kana ofirra qaba. Qabanne taanaan
maandeetii keenya keessatti kan taphatamu taanaan dhimma san qulqulleessinee otoo miiraa fi waan garaagaraa ittiin dabalin dhugaan sun ifa baatee qaamni gaafatamuu qabu gaafatamuu akka danda'u qabeenyi balaasirraa hambifamuu danda'u hambifamuu akka danda'u nummoo dabaan akka micciirree namatti dubbii fiduu hin dandeenye amantaa hawaasa keessa jira. Kanaaf amantaa hawaasaa kana ammoo akka hawaasni walii hiriiru amantaa hin qabne. Dhugaadha dhugaan yoom qallachuu dandeetti garuu haftee hin beektu. Inuma mootii jechuudha. Kanaaf inuma qabsoon maaniif galma hin geenne kan jedhu qabsoo qofaa mooti qaamolee garaagaraa abbootii alangaa qajeelchota poolisii garaagaraa waliin hin qabsoonna garuu kana keessa maaniif galma hin geenne dhimmoota hedduun sababa garaagaraatiin qaamni gaafatamuu qabu hundi yoo hin gaafatamne gara abdii kutachaa dhaloota wanni siiksaa jira. Nama kaleessa kutaa 5 keessatti argitu yeroo muraasaan duuba karaa inni dhufee sadarkaa ol beennu amma maan jedha hawaasi. Akkuma baajata mootummaa fulbaana labsamaanoo adoolessa labsamee waxabajjii keessa cufamaa jira. Adoolessa galmaa akkuma baajata labsiin baajata yeroo hedduu adoolessa irraati ka'ee akka fulbaanaa dhuma. Kanuma fakkaataa eessatti akka baratee fi yoom akka barate kan beekne eebbifamuu isaa argina. Tokko tokko immoo inumaayyuu fulbaana yookaan akka baajataa adoolessa keessatti labsamee xumura hojiirra oolmaasaa bu'aa barnootaa illee waliin qabatee kan eebbifamu jira. Wanni kun dhugumatti mul'ata. Maaniif dhaabbata dhaloota gaa'umsuu fi hundaa'e yuunivarsiitii haa ta'u kolleejjii haa ta'u dhaabbilee garaagaraa haa ta'u imaanaa kana cinaatti qaamni keessa taa'ee dhiisuu fi bituu gurguruu dubbiin taatee jirti. Bakka hundatti miti bakkoota muraasa qaamota muraasa dhaabbilee gaggaarii keessa hojjetan keessatti taphoonni akkanaa kun hin jiran. Kun immoo dhaloota akka abdii kutatu maa kun hin gaafatamne kan jedhu gungumsuu hin jira. Gaafa odeeffannoo komishinna musaaf fidan dhagaa sobaatiin ministeera X barachaa jira baratee jira xumuree jira odeeffannoo kun dhufe taanaan divooti fi kennine yeroo kennine saaxillee lakkii baratee jira. Lakkii dhuguma jettee hin baranne haqamu kan itti deemaa jirus jiraachuu mala innis akkuma jiraatu ta'e dhimmooti qorannoo ittisa akka malaammaltummaa ariifachiisaa fi qorannoo ittisa malaammaltummaa kan jedhamu akka bifa lamaatiin jira. Hedduu isaa kan raawwanne jira. Hedduu isaa samarraa qabeenya mootummaa uummataa kan hambisne jira. Kana jechuun miidiyaa irratti yoo ibsuu nu barbaachisaa ta'uu baatullee uummata yoo gaafattan ganda san dhaqaattanii inbox isinii kennine gaafachuu danda'a miidiyaan. Dhuguma hojii keessa jirtaniif hin jirtanu gaafas uummatatti himuun anarraa doon taane miidiyaa irraatii bareeduu danda'a. Egaa akkuma beekamu kunis jira miidiyaan safuu fi kanneen biroo irratti dhalootaaf namoota akka keessanii dhalootaaf ergaa dabarsa yookaan immoo dhaamsa dabarsu jedhan adamsee bira ga'uudhaan ni dhagaa. Isaan wajjin turtii taasisu akka keessanitti ergaa maal jettu dhaloota kana? Dhalootaafis miidiyaa kunis jiraasii wanni dabarsuu barbaannu hojii itti hojjennu hojii ittisuu barbaannu malaammaltummaa hojumaata bara. Qaamni malaammaluuf kan malaammala malee nagaan qabu. Kan fudhatu kan irraa fudhatamillee nagaan qabu. Nagaan akkas duudhaaf sirna gadaatti nagaan sammuu namaa keessa dhalata. Waraannillee sammuu namaa keessa dhalata. UNESCO illee kanuma lafa kaa'a. Nagaa fi waraannillee sammuu namaa keessa jira. Malaammaltummaa keessa kan jiru ofuma waraanaa jira. Ofii nyaatamaa jira. Hirriiba nagaa yoo hin qabne hirriibi kenna rabbiiti kenna waaqaati akkasitti duudhaalee amantaa keessa jira. Hirriiba nagaa irrattu taanaan hirriifatta taanaan hariiroo gaarii hawaasa waliin hin qabdu taanaan gaafa mana sirreessaa seentee dhalooti daa'imman keeti sababa saniin mana barumsaa keessa hawaasa keessa maatiin ta'e jiraachuu dadhabdu otoo hin taane nagaa ofiif waaqalle walii oomnuuti. Haqa namaa haala gannuuti. Kenna tajaajilaa immoo waan nurraa eegamu ogummaan kenna waan dandeetti dhaloota haa tajaajiluuti. Wanni waan addaatii miti. Kenna ogummaan baranne kanaan dhaloota tajaajilaa jedhe kan waaqni nuu kenne
Namni kanaan hin tajaajille immoo ofillee waliin nagaan qabu, waaqallee waliin nagaan qabu, hawaasa waliillee nagaan qabu. Nagaa malee jiraachuun immoo dhala namaatiif hin ta'u abaarsa. Kanaaf hojjetanii duroomuun hin danda'ama. Hojjetanii jijjiiramuun hin danda'ama. Keessattuu dhalooti lafaa dhufu kun daa'imman biyyi tun kan eenyuyyuu caalaa kan taatuuf dhaloota amma duwwaa dhufaa jiru kan mana barumsaa keessa jiru kan baratiin bakka mana barumsaa hin jirre jiru isaaniif ta'a. Addunyaan kun eenyuyyuu caalaa isaanii mijataa deemti. Kanaaf malaammaltummaa haa lagannu, irratti haa qabsoonnu, ofirraa haa kaanu, ofii haa lagannu, kan bira irratti haa qabsoonnu, ebel kiyya, ebel ka ormaati jechuun malaammaltummaa keessa jiru. Silaayuu hayyuun gosa hin qabu, hattuullee gosa hin qabu. Hayyuun gosa hin qabu, hattuun gosa hin qabu. Hayyuun hattuullee gosa hin qabu, hayyuullee gosa hin qabu. Maaliif dhugaa qoruu qaba? Yoo daba hojjate ofillee irratti, waaqallee irratti, namallee irratti. Yoo dhugaa qore dhugaan sun tawaaqaati, waaqallee waliin nagaa qaba, ofillee waliin nagaa qaba, hawaasallee waliin nagaa qaba. Yaadame hawaasaaf ka uumaan nutti kennalleen kanuma ofii waliin, waaqa waliin, uummata waliin nagaa haa ta'e nuti dhaamsa jedhu jira. Miidiyaan akka miidiyaatti dhuguma dhimmoota akkanaa irratti xiyyeeffate, yeroon barbaadu irratti xiyyeeffate, dhimmoota murteessoo kana fuudhee qilleensa irratti oolchee hawaasaan ga'uuf yeroo teknooloojiiti, yeroo qilleensa miidiyaati. Miidiyaan kun immoo tattaaffatee lafaa ka'aa deema, jijjiirama uumaa deema, irraa barachaa waan garaagaraa irraa deema. Kanaaf dhimmoota akkanaa kana xiyyeeffatanii nulle waliin qaama qabsooma malaammaltummaa hirmaatus waliin yoo qabsoomne, yoo waliin taanee qilleensa irra oolle dhalooti nu hubachaa deema, wal hubachaa deema. Addunyaa mijattu, addunyaa nagaa nuufis dhaloota boriisiifis taatu horachuu akka dandeenyu amantaa qabaa. Jabaadhaa isiniin jechuu barbaada. Galata argadha. Egaa kabajamtootaaf jaallatamtoota daawwattoota keenya qophii keenya marsaa lammaffaa asumarratti goolabna. Qophii keenya sagantaa biraa kunis jira miidiyaan dhimmoota sosochii Koomishinii Naamusa Farra Malaamaltummaa Damee Kibba Oromiyaa manneen barnootaa sarkaadhaan jiranii fi akkasumas immoo manneen hojii mootummaa dhaabbilee misooma mootummaa fi jaarmiyaalee mootummaa keessatti gaggeessu yeroodhaan egaa adamsuudhaan isin biraan kan qaqqabsiisu ta'a jechuudha. Egaa sagantaa kan wal fakkaatuun hanga wal arginutti nagaan nu tura. Turtii gaarii.